السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جولي ورمو جرى جرتو وريو دوبي كجلت تركمتن وردفتو تافي كبجمتو تقبليين كانكو ورين من تاغر غراكي ست تركمتن وكم كريستانا وندكيسن حكم فيانا قبضو بليين كانكو أنا فيا قبل الحمد لله رب العالمين سنكم نغا فيا كيسني أكسنا غاتاتن ربين الرحب دين قبا nagaaf jaalalli rabbii bakkuma jirtanutti ilmaan oromoo addunyaa kana hundarratti argamu hunda keessaniifuu nagaan isiniif haa ta'u nagaa hunda keessaniifuu nawwa nagaa isiniif haa ta'u jedha anis nagaa qaba alhamdulillah akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu akkam jireenyi maal fakkaata ana bira alhamdulillah martuu bareeda jalqaba irratti warri maatii koo taatanii galatoomaa ulfaadha والله جزاك ربي هكفلوس نينجدا kun jechoota kan koo yeroo maraatii baay'ee sin jaalladha baay'ee sin galatoomfadha warri sheer gootanii warri yaada barreessitanii na gargaartan warri laayikii laattan wallaahi ulfaadha galatooma hedduu sin jaalladha laphee kiyyaarra maal manis niin jedha garuu obboleeyyan kan koo kana caalaa gaafan guddadhe immoo waa jizaa keessan anis kan dudduuba kootii dhufe guddisee mul'isuun fedhaa sinin jedha warri maatii kiyyan ta'in immoo maatii kiyya ta'a please oromoo shi wala guddisnu oromoo subscribe share like kadhachuurra maallaqa yookaan kadhatanii maallaqa namaaf kenna arjaadha oromoon kiyya maallaqa kennuudhaani garuu gara social media kanarratti xiqqoo boodatti harkifannee jirra inshaallah amma sin baay'anna habdii qabna nuti siluma baay'eedha wanna ta'e bakka hundatti iyyuu baay'annee mul'achuu qabna guddannee mul'achuu qabna kun awwii kan kooti ana qofaaf miti dhala namaa kamiif iyyuu kun inshaallah hawwii kooti bakka kamitti iyyuu akkuma baay'ina keenyaatiin dura ba'uu qabna siniin jedha boleeyyan kan koo ana akkasii nagaa keessanii maal siniin jedha akkasii warri maatiin ta'in maatii ta'a siniin jedha warri kaan immoo galatoomaa ulfaadha wala jajjabeessinu koomentillee waliif barreessinu waliif ilaallu siniin jedha ana madandeetti kootiitti isiniif ilaalaan jira warri na jala jirtanii wallaahi inni biijiidha garuu ani dalagaadhaani viidiyoo yuusaatitti man hojjedhuti halkan irriba koorraa kutee dalagaa garuu bilbilatti isinii baneetiin dhiisee isiniif ilaalaatiin jira ijoollee tokko warraan najala jirtanu siniin jedha kanaafuu wala gargaaru waanuma dandeettii keenyaatiin isin jechuu kootii akkasii obboleeyyan kan koo abbaa ustaaza keenyaatiif immoo rabbiin rahmata haa godhu inshaallah fuulli rabbiitti nuuf haa tolu wallaahi qabeenya guddaa tokko dhabne qabeenya hamma kana hin jedhamne wallaahi baay'ee qalbiin na cabdee kaleessa viidiyoo irra dalaguuf jecha wallaahi na dadhabe baay'ee isaan gaddi wallaahi boo'ichaa yoo hin barree wallaahi qabeenya guddaa dhabne rabbiin rahmata haa godhuuf inshaallah qabeenya waraabamee hin dhumne jechuudha abbaa raayyaa ittisa beelaa dhabne kana jechuun immoo ga'ammanni akkan ulfaatu oromoon martiyyuu ni beeka amantaan gandaa nuti waliin qoodee wallaahi ustaaza keenyaaf illee rabbiin sabrii haa kennu abbaa isaanii qofaa miti abbaa oromoota addunyaa kanarra jiru maraatii abbaan isaanii sababiin isaatis gumaacha isaanii gumaachanii gara laafummaa fi arjummaa irratti guddisaniin ustaazni keenya nama gargaaraa jiru kanaafuu fuulli rabbiitti tolu inshaallah rabbiin rahmata isaaniif haa godhu ustaaza keenya illee maatii isaanii maraaf illee rabbiin jajjabina haa kennu akkasuma oromoo maraaf illee rabbiin sabrii fi obsa haa kennu inshaallah warri kaan immoo akkasumatti ilmaan ofii akka guddifatan kaayyoo fi karoora qabadha ofii keenya yoo guddannee akka isaaniitti biyya keenyaaf saba keenyaaf dalaguu dadhabne inshaallah lachuu awwaa lachuus karoorsa garuu yoo tokko dide tokko irratti murteessaati ta'a ilmaan godhan ilmaan keenya akkasitti guddisna jedha warri ilmaan qabdan immoo ilmaan keessaniif karoorsa ofii keessaniif yoo bakka sana hanqattani ilmaan keessan akka kan akka biyyaaf gumaachitanutti karoorsaan iyyadhaas niin jedha kun dhaamsa obbolummaatiif buleeyyan kan koo wallaahi kun waan walirraa hawwamuu qabuudha waan walirraa dhaalamuu qabuudha illee abbaan keenya waan isaan nuuf ka'anii deeman nutillee ilmaan isaaniillee irraa dhaallee waliif dabarsuu qabna jechuudha gumaacha caalu qabeenya caalu
dhaalchisanii deemanii rabbiin qabeenya isaan nuuf dhiisanii deeman kana nu keessa haa tursu. Umurii jara warra biraa fi rabbi umurii jaraa nu keessa haa tursu inshaallah. Akkas isiniin jedha amma beekumsa kootiitti beekee osoo hin taane isin caalaa beekee osoo hin taane akkuma yaadaatti irraa dubbadhe isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Innaa akkasii oduun tokko kan hin biraa kan hin irraa dubbachuu dhufe waa'ee subhaanallah wallahi waan baay'ee garaa nama nyaatullee waan nama gaddisiisullee waa'ee abbaan manaa haadha manaa ajjeesu bara akkamii keessa jirraa laata ijoollee wallahi hedduu kan nama gaddisiisudha. Wallahi irraa dubbachuun illee baay'ee nama qaanfachiisallee nama yaachisallee gara fuulduraatti jireenya namaatiif baay'ee ulfaataadha. Wallahi bara kana keessa qofa nama 5 nama 4 dhageenya jechuudha. Ilmaan Oromoo ta'e kan haadha manaa ajjeesu. Garuu yaa obboleeyyan keeyya warri dhiiraa wanti dhaamsin isinii dhaamu. Alagaa yoo bakkeedhaa isinitti dhufte haati manaa keessa yoo bakkeedhaa fuutanii bara isinis dubartii irraa dhalattanii obboleettii dubartiis qabaachuu dandeessu. Obboleettii shamarranii yoo dhabdan garuu kan isin irraa dhalattan dubartii akka ta'e ni irraanfatina. Garuu kana irraanfattaniitu ta'a malee namni haadha qabu garuu dubartii akka haadha isaa san najjeesa jedhan wallahi akka kiyyatti yaadu baay'ee kan ulfaatudha jechuudha. Kanaafuu waan akkasiirraa of qusadha. Isiniif hin taane taanaan dhiikaa. Isinillee nama ajjeestanii jireenyi isiniif hin jiru. Garuu isheen duute boqotteeyyuu isheen jechuudha. Garuu isin umurii keessan guutuu osuma seerri isin qaxxa'uudha baate illee wallahi addunyaa fi akiraa qixaaxamtan jechuudha isin. Kanaafuu obboleeyyan kan koo warra fuuldura keessa waan akkasii balleessirraa of ilaalaati of qusadhaa isiniin jechuun barbaada obboleeyyan kan koo warra dhiiraatiif kun dhaamsa akka bulummaatti isinii dhaamu biliis waan akkasiirraa of qusadhaa. Kun rabbiin birattillee waan jaallatamu miti nama birattillee waan jaallatamu miti rabbiin isin tiksu garuu of eeggadhaa amma dandeessanitti. Isiniif hin taane hiikaa maal faayidaa irraa argattu ajjeestanii isiniif illee bu'aa miti isheef illee bu'aa miti. Maatii kee balleessaa maatii ishee balleessite jechuudha jireenya keessanii yoo osoo hin taane. Kanaafuu waan akkasiirraa of qusadhaa biliis obboleeyyan kan koo. Maaliif namni kamuu obboleeyyan qaba. Fakkeenyaaf see shamarranii sun obboleeyyan dhiiraa ni qabdi abbaa dhiiraarraa dhalattee jechuudha. Kan dhiira taate kaate dubartii miitus jechuudha. Waliif hin taane miti walirraa ba'uun baay'ee gaariidhaan jedhan akka kiyyatti. Kanaaf waan akkasiitti of sirreessaa. Shamarran immoo biliis of eeggadhaa. Argitan kunoo barri kun bara haggam ulfaataadha jechuudha. Akka sabaattis nuuf ulfaataadha. Akka dhuunfaattis kunoo waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf waan akkasiirraa of eeggadhaa. Abbaa manaa keessanii wajjin isiniif hin taane taanaan abbaan manaan keessan utuu ni jaalee akkasii isin irratti fudhatiin badiin isin bira jiraatu isa bira jiraatu abbaan manaan keessan ejjennoo akkasii ni fudhata jettanii yaaddutti tilmaamtu taanaan dafaatii irraa fagaadha. Lubbuun keessan isiniif qaaliidha yoo namaaf faayidaa dhabe. Yoo sabaaf ta'uu dadhabdan maatii keessaniif qaaliidha isin. Namni kamiyyuu maatii isaatiif qaaliidha. Kanaafuu jiruu maatii keessanii hin balleessina. Yoo jiraattan maatii keessaniif faayidaa qabdu. Waraabessi abbaa horiif horiidha jetti Oromoon gaafa mammaattu. Kanaafuu isin maatii keessaniif qabeenya jireenya keessaniif immoo lubbuu keessaniif immoo isin qaaliidha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya shamarranii biliis of eeggadhaa. Kan heerumtanii jirtanus ta'e kan ganaa heerumtanus waan akkasiirraa of eeggadhaa. Rabbiin isin eegu. Obboleeyyan keenya warra abbaa manaa jaraatiin du'aniif rabbi rahmata haa godhu. Maal jennagaa? Rabbi isin tiksu. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Wallaahi irraa dubbachuun illee baay'ee kan nama sodaachisuuf kan nama qaanfachiisuudha. Garuu dhiisuurra immoo dubbatanii baafachuu wayya. Wallaahi. Kanaafuu akkas isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Badiin qabuu fi waan dogoggora jiru naaf barreessaa isiniin jedha. Obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi gaggaarii na jajjabeessaa. Wala jajjabeessinuu isiniin jedha. Yuutuubiin kiyya haaraadha wanna ta'eefu dogoggora jiru naaf himaa koomentii jalatti akka sirreeffadhutti. Akkas isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa. Baay'ee isin jaalladha. Warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'a. Warri maatii naaf taatanii jirtan immoo laayik sheer naaf godhaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a. Amma viidiyoo biraa wajjin walitti deebinutti galatoomaa obboleeyyan kan koo.